كلامتي صح وقونا وجهنا سو دغيفدو جلقا وقوانا سو لما تنوجه ناسيني وقوها صفتو ترتيبا ناسي اكمي تاسو تسفكات غافي نمني سدو ونجر غرو امو رغا كان كدي فچا رغان كي يكونوتي اكنا جدي يو بريفمان بريفدوتي يوكان سكرين شوت غودو يوكان امو موچا موبايل برا دي فدوتي كود يرو دفتو يچو amma sigafadha amma isma sigafadha gurbaan jarjara disi dhaggeeffadhu bismillah dhaggeeffadhu qaba waan si quraana ke jarana quraana ke ma jibbita maal ta'u sigafadhe ya me gurbaa kana ba gurbati kana maal jedhani taasaasa me gurbaa yeroo takka dhaggeeffadhu afaan oromoodha sittaasa jira takka me akka sirreessu na dhaggeeffadhu jalqaba eeywa akkasitti dhaggeeffadhu akkatti nama wajjin haasawan bari akkasiin jedhe bar waggu gaafachuudhaaf deemtu gaafii gaafadhu gaafii eenyulleen jedhu gaafii waggu gaafattu ammoo tokkoffaadha gaafii waan gaafattu san irratti ragaa kan kee dhiyeeffadhuuti kootu fakkeenya mobaayila lammaffaa harka qabadhu yoo kan biraan qaban yookaan meenaa baasaa jedhe meenaa baasaa bakka sanii waa sin gaafachuu barbaada na dhibee jedhe waggu sii baasa waan san dubbisi si galamitiisa waan san dubbisiiti waan san irratti gaafii kan keedha akkana jedhiiti gaafadhu tarreessiti yoo akka kanatti gaafatti si keessummeessan yoo ammoo diraama taphachuu barbaadda olii gad akkana godhachuu barbaadda ammoo nuti gowwaa miti tamaam nuti gowwaa miti waan akkasii gowwamnee waan bakka shiroon gubnoo miti ufnuure amma baasii gaafadha ayyee waan quraanichi sun jedhu baasii gaafadha ayyee ati kanaafuu nu kanuma argamma caqasan irratti maal nan jedhu sagal shanii san irratti nama ofirraa nama waraana namatti deemu namni dhaabbatee daal ofirraa dhorkanaan jette ishee gaariidha inni san fudhadha sirriidha dhuguma namni waraana namatti deemu namni ofirraa ittisa waan ta'edha yoo akkas ta'e yoo jecha akkas jedhutti namanta yoo ta'e quraanumarraa moo nama amantii musliima keessaa bee otoo maangolin otoo waraana keessan golin ajjeesaa jedha nama amantii musliimaa keessaa bee inni maalidha nan jedhe isanatti me quraana keessa na kennime ay saya bukhari dibba sahih bukhari quraana se inni keechani wuti sina mujamma wal keessa ofasa jaba keechani wuti da sahih bukhari da quraana min quraanan jedin aisha hadisa quraan me akabiti be hadisa jedin male quraana jechuun quraanni kophaatti of danda'aadha hadisni hadisa jedhame yaamam qur'aan jedhu sigaltee hadisa bukhari dubbis hadisuma san dubbis dibba sadii fudha torba baddaarra nama amantii musliimaa keessaa bi ajjeesaa jedha nama amantii musliimaa nama amantii jijjiirrate dubbisme jechicha dubbisme nama amantii jijjiirrate ajjeesaa nama amantii musliimaa keessaa be ajjeesaa nama amantii musliimaa dhiisee be ajisa fita jechicha dubbisme siin jedhe ba kanuma maamud dubbise kana afaan oromootiin akkasedhaasi afaan oromootiin akkasuma jedha ajisa jedha amantii musliimaa afaan oromoo eenyutti hiike afaan oromoo sahih bukhari akka afaan oromootitti ni kamne oo amma fiteen bakka kanuma namni dubbifata amma namni sahih bukhari 317 baddaarraa nama amantii musliimaa keessaa bi ajisa jedha ijoollee dongoroo kana kan wajjin haasa'anillee mee amuca bismillah alee yeroo takka taragaaggeena wajjin haasa'e ani kasiin jedhaani jechicha mee dubbisiiti akka hubannuuf dubbadhu siin jechuu jira afaan oromootitti sahih bukhaarii kayii kamiin jiru namni hiikan jiru sii galaa miti isaa jechi hiikaan isaa sirriidha sirrii miti waan biraati an jechicha dubbismee siin jechuu jira atammoo waan akkana jedhe nagaadhamu kanan jedhuun afaan oromootitti agarsiisanii kan kamne sahih bukhariidhaan kamne jechicha dubbisme ati jechuma afaanuma ingiliishiidhaan dubbisme warra amantii musliimaa keessaa bee ajjeesaa fixaa qalaa jedha warra nama amantii musliimaa hin taane ajjeesaa qalaa jedha akka jette kana hin jedhu tibee jechicha dubbisme namni hin beekaa inni namni ajjeesaa jedhe maal jara keenya kuni wani fayyaa qabdi isa gurbaan of keessa yaa mucaannan rabbii kan keetii jedhi sa'aatii duratti fidin mee jechichi dubbisi akka sii galuuf yoo nama waan dubbifne taate yeroo kamittuu osoo dhibbasitti maa olee waan takka sii galuu hin danda'u nama dubbise ta'uu qabde jalqaba ani wanni dubbisiin jedhuu fi sababni isaa beektaa sababni isaadha yoo ati nama dubbisen taane nama donkooroo jedhama donkooroo jechuun nama waan hin beekne irratti nama mormu jechuudha ani waan ati beektu irratti yoo na wajjin haasofte si wajjin haasaa
Waan ati hin beekne irratti ammoo waan dubbistee irratti ammoo barreeffama qabatee deemtu yoo taate ati gaafsanii ani nama donqoroo wajjin haasa'u jira jechuudha. Ani ammoo donqoroon jaaladha. Nama beekumsaan dhufee jaaladha. Dubbisi yeroo takka dubbis jechicha dubbisiiti akkana jedha. Jedhi maasi dhoowwasa Bukaariin Tayyib lakkoofsuma jette san irratti gadi galchiitii mee waan jedhu san jechicha san naaf himi. Ayyee kinoo ijoolleen koomantii jira suma ajjeemna kootu si qalla jedhu la warri musliimotaa kana barsiifattan kaasin kana barsiifattanii qopheeffattan laal si jenne naan jedhu amma na qabatee na jisu ta'u nagaa sodaadde amma sodaadde. Yaa tole ayyee waan deebii koomantii dhiisiti. Si ajjeemne dhammumatti laa gartanii waan balleechine garuu waan balleechime. Haayee amma akka isin hin jedhe sayyaa jamaa dhaga'u jirtanii misa mucaan donqoroo an jedhu sen. Isaan rabsuudhaaf miti. Namaan donqoroo jedhuun beektanii nama waan hin beekne irraa nama karaakkaru jechuudha. Ani immoo maal siin jedhe yaa mucaan akka ati donqoroon taaneef barbaadan. Donqoroo jechuun nama waan hin beekne irraa waa karaakkaruun jedha. Ani ammoo akka ati beektuu barbaada. Dubbistee yoo jette nama waa beeku laata. Dubbistee hubattee erga sani ammoo dhuftee akkana jedha. Yaa wal yoo naan jette yeroo kam daqiiqaa takkaaf siyaa kun dhaabbata. Maaf dubbisuu diddaati? Maaliif dubbisuu dadhabdaati? Maaf dubbisuu dadhabdasi? Laal eessa jiraatte laakiin ammaanuu jammaare mucaan. Yaa tole nasraa bakka kanaa banime. Nin gara faani. Laa sodaattu musliima ta'uu hin dandeessu dhala agartanii. Abbo mee gurbaa nasraa naa bane seera keessa deebi'u qonnaa 13 naa banime. Lakkoofsa shanidha naa bane. Ati seera keessa deebii kanaa niikin seera keessa deebii bicha beektu heera nama deegaan kun macama bicha beeku nama waa beeku wajjin dubbadhaa jedha waa nama waa beeku wajjin dubbachuu barbaada. Hadiisa kittinatti nimtu waan amantii musliimaa keessaa bi'ajeessaadha. Baasii hogguu siin jennu baasuu hin dandeenye akka itti baasaniitti namatti garsiisan mees itti garsiifnaa qoyyaa ta'u. Yaa tole hin deemin tasuma taatee gadi utaalin. Maafan hin deemu dura keenatti Nutaaliin goobasii koo nutaaliin dura kan keenatti jedha kan keessatti himna jalqabu kan keessatti himna ati kiristaanaati maal jedha kan keenatti himi jedha san macaafayyuu sitti himnee hin geessine macaafayyuu kakuma hin qabne kan keenatti himne ayyetole mee yeroo takka maal jedha raajiin yookis namichi abju'atu sun immoo waaqayyo gooftaa keessan isa biyya Gibxi isin baase mana gabrummaa keessaa isin fure irratti akka kaatan karaa akka isin irraa deemtaniif waaqayyo gooftaan keessan isin abboome irraa qobsii wanna jedhi dhageeffadhu. Eegasani maal jedhe isin abboome irraas akka jallattan waan godheef haa ajjeefamu akkasitti hamaa of keessa of gidduudhaa baasaa dhageeffadhu yeroo takka dhageeffadhu. Yaa tole. Diina keessan jaalladhaa jedha macaafni qulqulluu. Waaqni kun kami? Waaqni Muusetti waa dubbate kun kami ka seera kanatti kennu? Lola foonii hin qabnu lola hafuuraa malee kiristaana. Yesuus immoo kan biraati waaqni kun waaqni Muusee dubbachaa ture sun. Waaqayyo tokkuma jira waaqayyo sun immoo saba Israa'eliif barreesse malee kiristaana. Yesuus immoo kan biraati inni sun. Sabni saba Israa'eliif immoo sababa barreessee qaba. Yesuus immoo kan biraati waaqni sun waaqni gaafa sana ajjeesedha ture sun Yesuus immoo kan biraa. Waaqayyo isa guutummaa namummaa guutummaa waaqummaa isaadhaan namummaa Yesuus Kiristoos keessa turedha. Waaqayyo tokkuma jira. Isuma duraan ture santu kama Yesuusin keessa wanna jedhe santu ajjeesedha ture. Achi as yaada jijjiirate ere duuba. Dhageeffadhu isaa gaaffii isaa waaqumaaf dhiyeessanis hin beeku atis hin beektu waan ta'eef asitti kan barraa'e sabni Israa'el kun. Saba Israa'eliif mee naa kenni mee ati saba Israa'eliif kan jedhu daf. Saba Israa'eliif macaafni kun maaliif barraa'ee gooftaa Yesuus saba sana keessaa waan ba'u. Naa kenni ka dafi naa kenni saba Israa'eliif barraa'ee kan jedhu naa kenni achi akkasitti itti fufna. Yesuus illee saba Israa'el seera kana jabeessuudhaaf dhufee jedha. Yesuus seerri Museedha. Yesuus seera biraatiin dhufeera moo seera Museetiin alatti? Dura adda baafadhu macaafichuma iyyuu ati kiristaana jechuun waggaa 2020 wayii asidha. Kun saba Israa'eliif kan waggoota 2000 dura barraa'edha. Saba Israa'elis warra gooftaa tokkicha qofa beekan sanaan barraa'e yeroo sanatti. Isiniin ilaallatu inni kun? Nun ilaallatu miti yeroo sanaaf qofa saba sanaan barraa'e. Inni kun isiniin ilaallatu ajajni kun ajjeese kan jedhu kun isiniin ilaallatu? Ajaja har'a kiristaana ilaallatu. Kiristaana hin ajjeesu diina keessa. Egaa isiniin ilaallanne maaliif baattanii deemtan duuba maa qabatanii deemtan?
Kan siif himaan jira obboleessa ko. Kitaaba saba Israa'el maa baattanii deemtan reesi eega isiniin ilaallanne taate maa qabattanii deemtan? Nuuni ilaallatu ajjeesi kan jedhu garuu eega isiniin ilaallanne maa baattanii deemtan maa keessa jirtaniin baasina bakka isiniin ilaallan. Yookaan maa guutumatti gattanii biraan deemina. Maaf sirree baamna sagalee waaqayyoodha hin dubbisna. Sagalee waaqayyoo erga taate akkamitti nuyi ilaallattu jettaree waaqni dubbiin waaqa isiniin ilaallatu taanaan akkamitti ati waaqa jala bu'ee jettareetu. Ajjeesaan jiru ka kiristaana kan jedhame gooftaa Yesuus irraa ka'eetiin. Baay'ee isa kana maanutu jedheera anatu awwaltu jechuu jira macaafakeetu jechuu jira isa kan ajjeesi kan jechaa jiru. Injenne siin injenne saba Israa'el yeroo sana barraa'in siin jedhee. Si ilaallatamu siin ilaallatu siin jedhe kaanillee. Inni ilaallatu ajjeesi kan jedhu kun. Eega siin ilaallanne maa baattee deemta duuba maa qabattee deemta macaafa kana. Hin dubbisne seenaa darbe sana cunqursaa ture sana immoo gooftaa Yesuus namummaa fooniidhaan dhufee mul'atee hundumaa diigee kaasee diina keessan jaalladha. Eega diigame waan diigame maa qabattee deemta mana moofaa maa qabattee deemta duuba waan faayidaan qabne maa qabattee deemta waan ittiin bulle. Himbara dubbii sagalee waaqayyoo waan ta'eef qabannee jira. Sodoomiif Gomoraan akka rukutame waaqayyoo turkute hin beektu ati seenaa dubbistee hin beektu macaafa kana keessa hin jiru. Kun ajajaa bara ajjeesii baasii kan jedhu kun ajajaa bara seenaa miti kun. Bakka hojii waaqayyoodha waan ta'eedhaaf isa kana keessa galuu mirga kana qorachuu hin qabnu nuti namoota. Mirga kana qorachuu hin qabnu maal ati maa qabattee deemtare macaafa kana sin ilaallatu yoo taate maa qabattee deemta ati maaliif qabattee itti rakkatte? Ajjeesi kan jedhu kana nuuf hin kennamne saba Israa'eliif. Eenyuuf kennamere eega sin hin kennamne maa qabattanii deemtarre waan sin hin kennamne kanuma margaaf hin kii maa gattanii biraan kun neredu maa qabattanii maxxansitanii kitaabni kun keenya jettanii maa irratti loltarre. Sagalee waaqayyoo waan ta'eedhaaf qabannee jirra. Sagalee waaqayyoo erga taate maaf hin fudhannere? Ajjeesi kan jedhu kana nuuf kenname miti saba Israa'el sana yeroo sanaaf kenname. Eega sin hin kennamne maa fudhaa maa qabattanii deemtarre? Sammuun qabuun sagalee waaqayyoo yeroo kamiyyuu hin badu. Eegan banneeti maaliif balleessitarre amma hojjetu nu ilaallatumaa jettarre? Aboo gaaffii kan qabneerti yeroo keen gubiin kan qabu gaaffiin kee. Yaa jamaa maali jarri kun nu ilaallatu erga jetta waan isin ilaallanne maa qabattanii keen jettanii qabattanii deemtan. Gatuudha malee bakka dhiistanii biraa kutuudha. Saba Israa'eliif kenname erga jetta dhiistanii biraa kutuudha. Bara kiristaanni diina keeyyuu jaalladhu jedha. Akka quraanaa sanatti ajjeesisi hin jedhu waan ta'eedhaafi. Kana quraana jechuu jira isa kana kaan margisiistu kan nasraa maa cufte isaa takkaatti himmi cugaariidha yoo shaagalamte malee. Hin ajjeesne jedhanii ISIS faa Alqaayidaa faa Boko Haram faa lagattafam quraana keessaa kutaa. Dhiisi maal sani waan nama ajjeessuudha maal Ameerikaanuu jirti kun Ameerikaan jirti Raashiyaan jirti. Biyyoonni gurguddatan ka warra kiristaanaati asitti kun jaalmarroonuu jiraati Dr. Abiy Faatillee jiranii penteedha. Hayyee garana deebinaati nasra meeroo takka. Waan nama ajjeessuudha dhiisi waan nama laga galee baay'ee jira kiristaanillee baay'ee ma jira. Shiftaan Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jirtu guutuun kiristaana. Yeroo takka nasraa naa baasime. Waanuma raasoftu. Nasraa na isa bal. Kan qabdu biyya ofiif loluu fi waan namoota hidhatee qawwee qabatee jiru si gaafachuutti hin jiru. Kan si gaafachuu jiru. Si gaafachuu jiru kanaa miti. Ijoo maaliif hin shaagalamte na fakkaata. Bakkuma kana baasimee Faaruq. Faaruq baat. Abiyyi sababa amantiisaadhaaf nama loluun qabu. Ameerikaan amantiisheef nama loluun qabdu jaarman. Seera keessa deebii baasimee. Qabu. Garuu. Ameerikaa sababa amantii nama loluun qabdu jettiisa. Jedhaasaa kun fayyaalisi garaa muuta. Ayyee tole. Ajjeesii kan jedhu kana argu jirtaa miti isaa obboleessi kee haadhoon kee. Ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalalleen kee yookiis firri kee inni akka lubbuu keetiitti jaalattu kootu dhaqnee waaqayyo kan biraatiif hojjenna jedhee dhoksaatti si wallaalchisee warra abboonni kee atis hin beeknetti si geesse waaqayyoolee saba warra sitti dhiyoo naannoo kee yookiis daarii lafa gar tokkoo hamma gara kaanitti jiran sitti fagoo jiraniif hojjenna yoo jedhe ati isaaf tole hin jedhin hin dhageeffatiniif garaan keessaaf hin ho'in isan mararsiifatin dhoksinis isa ajjeesuudhaaf duraan dursi atarkaan keetti ol fudhadhu jedhe ol siisifti qosi Faaruq na wajjin jiraadhu. Kana booddee jedhe immoo sabni hundumtuu harka walitti fudhatu ati akkasitti isa ajjeesii jedhe. Kana ajjeesii jedhu anatu awwaltu akkas jechuu jira awwal kaasimtu jechuu jira si. Awwal mee qoy. Mee gurbaan kun gurbaa calismeeti. Kanas jedhaa jiru ustaas. Na deebis. Ustaas dhaggeeffatu. Ajaji kun kan kennameef kiristaanotaaf osoo hin taane saba Israa'el warra saba Israa'el kanaaf immoo sababiin inni kenname qulqullummaatti warra jiraachuu hin dandeenye warra waaqa tolfama waaqeffatan
Eenyutu jedhe kan jedhe eenyudha kan waan kana jedhe eenyudha macaafa waaqachuun kan akkuma jirutti ta'e kan macaafa kana akkana jedhe dubbachuu jiru eenyu waaqayyo moo waaqayyo miti. Warra abboomamuu dide warra abboomii didan saba Israa'eliin rukutaa jira yeroo. Ajjeese kan jedhe kun ajjeese kan jedhe waaqayyo moo miti. Waaqayyooti jedhe saba Sodoomiif Gomoraa kan rukute eenyudha waaqayyo miti namatti rukute. Okay egaa ajjeese kan dubbatu taate maaliif macaafni keenya ajjeesin jedhu maa jettare kodoo sibiru jira. Kacubbuu hojjetee ajjeesi jedha garuu erga gooftaa Yesuus gara biyya lafaa dhufee ajjeesi kan jedhu macaafa keessatti hin barroofne gatii yaada maal hin ajjeesin jedhee reessa duuba nama haqaa qabu nama ajjeesi kan jedhu kana kun hin ajjeesin ka jedhu maal hin ajjeesin ka jedhu illee seeruma Musee keessa jira ba malee see Yesuusii miti ba hin ajjeesin ka jedhu. In ajjeesin ka jedhe illee seeruma Musee keessa nama qulqulluun ajjeesinidha nama lolu ammoo nama lola banu ammoo kun ajjeesi kan jedhu kun. Tayyib se ajjeesi kan jedhu kana ati seerri kun ilaallatu yoo jette maa qabattee deemta maa harkatti qabattee maa deemta maa maxxansitanii deemtanii waan isin ilaallanne maa maxxansitee deemtan. Kana sagaleen kun kan waaqayyoodha kan waaqayyo ta'uu isaa sin mormine garuu kiristaanotaaf barraa'e mitiin sin jedha. Waaqni yaada jijjiiraasi duraan ajjeesaa jedhee achi as ammoo dhiisaa jedhee. Saba naannawee kan jedhamu jira kakuu moofaa keessatti waaqayyo rukkutee ajjeesuuf ture garuu sabni sun immoo qalbii jijjiiratanii hin dhiiseef waaqayyo. Okay achi as amma atamma keechaa jirtutti kun duraani waaqayyo ajjeesaa jechaa ture achi as uummanni garaa nyaatee nan dhiisechuu jirtaati. Yoo sabni sun deebi'e hin dhiisa waaqayyo. Yoom deebi'ee eenyu deebi'e hin deebine barkun. Warra gaafachuu jiru bar kan warra kaani bar akkasiin jedhan ta'i akka hundattuu mi'aati ajjeesiin kun kan waaqayyoodha erga taate maaliifi waan sin ilaallanne waan ati ittiin hojjenne maa qabattee macaafa waaqayyooti jettee dubbii waaqaatti ittee maa qabattee deemta maal si fayyada. Dubbii waaqaa ammoo yoomiyyuu hin gatamu keessaa siin citu akka quraanaatti idiitiin ta'uu sumatti walitti qabame. Maal situ ediitii ta'uu jira jechuu jira bar ediitii ta'e jechuu jira inni ittiin hojjennu ka jedhe siidhaami. Kun akkanuma naamunaadhaaf keenya diikooriidhaaf akkana kaanne malee nuti babbareechuudhaaf akkana keenyeetiin teenya malee ittiin hojjennu naan jettee barate. Ati walumta taasoftuyyuu hiikan qabu kiristaana jechuun Okay. Kiristaana jechuun kakuuna haaraa kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraa waan ta'eedhaafi fakkeenyaaf gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhalatullee raajonni dursanii dubbatanii turan raajonni saba Israa'el jechuudha. Isaayyaas 9:5 jira. Maal dubbachuu isaaniidhaati maal 9:6 waa Yesuus illee miti sanitti deebina. Jalqaba irraa kaaftee dubbiste waa Yesuus wal ilaallatu akkasiin jedhe. Kan jedhu kan asirra hin deemne beekan. Ajjeesi kan jedhu waaqa keenya jetti. Museen faati kan gaafsan akkana jechamaa jedhamaani ture sun kiristaanan turreesi. Museen faa kiristaana miti kiristaanni gooftaa Yesuus irraa kaaseeti kiristaanummaa. Allahu akbar jedha jamaa. Amantiin isaanii maal ture Museen faati? Museen kiristaanan turre jechuu jira dhageeffadhaa kun beekumaan. Kiristaanni ko waggaa 2025 reefu gaa obboleessoo. Ayyee Museen faati maal ture amantiin isaanii? Kiristaana miti. Waaqayyo isaaniitti tokko malee maqaan isaanii kiristaanan turre isaan waaqayyo isaanii garuu tokkuma jira waaqayyo tokkichuma Musee sanaa fi kan kiristaanarraa kanadha. Amantiin isaanii maalidha siin jedhe? Amantiin isaanii waaqayyo isa kiristaanitti har'aa amanu kanadha. Maal jedhama amantiin isaanii sun? Amantaa Waaqni isaanii waaqni Museen faati amanan eeguma keessan ta'e eeguma kan makittiisan amantan taate maali amantiin isaanii maal jedhama re? Amantaan isaanii amantaa warra Yihuudootaadha bakka Yihuudoonni immoo gooftaa waaqayyo. Yahudonni takka akka isin jettan takka yoom jedhanii amani Yesuusiin ilma abbaa hin qabne jedhanii amananii arrabsaniyyuu. Takka Yesuusiin waaqa jedhanii beekamusi. Maal beekun akkamaasa eenyu fayyisa? Wallahi dhugaasiin jedhan maal kun soba mooti maal tansa? Yahudonni akka maatu akka jedhanii Yesuus ilma abbaa hin qabne jedhanii arrabsanii. Haa ta'u rakkoon qabu eenyu Yihuudoota hin jedhan kan jedhu hin jenne siin hin jedhan eenyudha Yihuudoota miti kan kiristaanaa addunyaadhaan gahe. Maal Yahudonni itti amananii Yesuusiin waaqa jechuu dhiisiiti nabiyyummaa isaatti itti amananii Yahudonni. Ergamoonni gooftaa Yesuus maal turan?
Saba Israa'el turangaa. Saba malee saba. Isaan maal Yihudoota miti? Yahudoota ta'uu ta'an barattoonni Yesuus Yahudoota turan moo? Maaf sobdaree Yihudoota miti isaan erga isaan Yihudoota ta'ani maal Yihudoonni namananii jettaree asirra teesse. Yahudoonni maal hagammaatu Yahudoonni amma jira warri Musee hordofan isaan hagammaatu Yesuus waaqa jechuunis ilma wannaatiyyuu hin jedhani ilma karaa nagaa dhalateeyyuu jedhanii namananii jiru ni arrabsani. Akkuma kee sobdee baqqaati Yihudoota garuu miti ergamoonni gooftaa Yesuus Phaawulos faallee dabalan. Kana ragaa naa kennu siin jedhe siin kenna maal Yahudoonni Yesuusiin hin arrabsani maal taasisan? Rakkoon qabu kan arrabsanis jiru kan amanan isaanumadha. Eenyutu amane mee nama amane naa kennime warra amma jiru keessa. Maal isaa warri gooftaa Yesuusiin amananii? Kiristaannu bar parsentii muraasa hatta Israa'el keessatti parsentii 1.8 bar. Muraasa bar wanti godha. Isaarra jirru siin hin jenne isaarraa miti. Maarre Museen amantii isaa maal ture siin jedhe bar. Amma asitti sobdeettanii akka waan amantii Yahudaatii fi Kiristaanaa waaqa tokkotti amanuu goote barate. Amantiin Kiristaanaatiif amantii Yahudaa haga samiif dachiin addaan fagaatu. Wamaa walitti ni haatu. Museen maal amana amantiin isaa maali? Beekaa fakkaatu akkasitti harka facaasee fi haasawummaa utuu beekaa taateeti xiqqoo qoraa amantii Islaamaa Sira maaliif narratti xiyyeeffatta si'ati? Ana irra maal xiyyeeffatta? Gaaffiin gaafachuu jira. Amantiin Museedhaa maalidha? Kan seerri kun itti kenname amantiin isaa maali? Amantii Islaamaa ragaa tokko hin qabne keessayyuu hin teessu ati? Amantiin Museedhaa maalidha? Kan seerri kun itti kenname? Maal jette? Amantiin Museedhaa maalidha? Amantiin Musee Waaqayyoo tokko isa lafaaf samii uume isa kiristaanni qofti beeku. Eega kiristaanni qofti kan beeku taate eega Museen waan waaqa kiristaanatti amane maaf kiristaana hin jenne irridu? Kiristoos kan kiristaana jechuun Kiristoos irraa ka'ee waamame malee maqaa mata jijjiiruu. Nagaadha waaqa nuti jedhutti amanaa jedha. Maaf kiristaana hin jenne jennaan kiristaanummaan Kiristoos irraa ka'ee jedha. Maal wal keessa oofte hoo? Yahudaalee jette takka Yahudaalee miti Museen jette tayyib. Ergasani Yahudonni amma Museedha Yesuusiin waaqa jechuunis nabiyyuun jedhaniin. Nabiyyummaa isaa sittuu namanan. Nama gaariyyuu jedhanii namanan Yesuusiin. Amma tayyib eega akkas taate Museen amantiin isaa maali? Amantii isaa kiristaana moo Yahudaadha moo maalidha amantiin isaa? Atani soba kee kan hin dadhabe asirratti Yihudoonni gooftaa Yesuusiin beekanii maaliif jettaati? Yeroo inni jiru san iyyuu ati mee masii ta'uu kan kennu garsiis jedhanii isa garakaraa turan. Takka itti amananii hin beekan ajjeesuuf yaalaa turan. Macaafan dubbifnu natti fakkaataati. Macaafa dubbistee hin beektu malee. Sinnoo rakkoon qabu kan hin dubbisiin abbaa qabaa. Garuu sirrii madhainati jette atamma tokko qofa qabattee deemtaan garuu lamaan isaan qabadhee deema. Kan hin amannes jiru kan amanis jiru. Warri amanee gooftaa Yesuus duukaa bu'aa tures Yihuudootumadha. Kan hin amaninis Yihuudootumadha. Sun kiristaana ta'e jettee miti resan ka kiristaana ta'e si gaafachuutti hin jiru. Musee si gaafachuu jira. Museen kiristaana amanee jira kiristaana. Kiristoosiin kan amane Yihuudoota kan ormoota biraan ga'ellee Yihuudoota. Okay, Museen amanee jira. Museen amanee kiristaana ta'e jira. Qoy meessa sobde kan nu sirreessee darbi dur. Jalqaba Yihuudoonni namana isa jette sana Yihuudoonni akkamitti hin amanne jette. Ergamoonni 12 Yihuudoota warri duuka bu'oota gooftaa. Yaa gurbaanan akka afaan Oromoodha. Amantii jijjiirachuuf amantii san keessatti waa yaaduu waan garagaraati. Yihuudoota taatee Yihuudaa namni ta'e tokko Yesuus waaqa jedhee namanu. Amantiin jijjiiratu miti kasiin jechuu jiru. Fakkeenyaaf Yihuudaa irraa gara kiristaanaa yoo jijjiiramee jedhama. Kiristaana ta'e jedhama. Ankasiin jechuu jiru Yihuudaa ta'aniiti Yesuusiin waaqa dhiisi nabiyyi jedhee namni namanu. Akkam jechuun Yihuudoonni namanan. Osoo Yihuudaa taatee jirtu amma fakkeenya kiristaanni Yesuusiin waaqa jedhee amanaa osiin jedhe yoo kiristaanummaa irraa bee musliima ta'e ammoo waaqa jedhee amana jechuudha. Sigaltee keessaa ba'uu fi kun garaagarummaa qaba. Amma gaafeen si gaafadhe qofa naaf deebisi. Sirriitti dhageeffadhu. Asitti kan si gaafadhe qofa naaf deebisi akka si gaafadhetti. Wannan siin jedhe ajjeesi kan jedhu kan Museetti kenname. Museen amantiin isaa kiristaana moo Yihuudaadha? Kanuma naa deebisi. Atamma soba guddaa sobdee darbuu hin dandeessu waan ta'eef ana asirratti gaaffiin si gaafadhu yoo dhugaamate nama beektu yookaan immoo nama xiqqooma dubbisee. Sila gubbaa maaliif narratti xiyyeeffata isaati? Ati maaliif personal attack maaf hin dhiifne isaa? Ati achi jechuu kanan baay'isiin dhiisi beeka isa sana. Ayyib ati naa deebisi deebi'an siin jedhe naa deebisi daf.
kan jecha kan asiifachi fiigaa jiru siidha malee ana miti. Ani gaaffii si gaafadhe Yihuudoonni gooftaa Yesuusitti namannee jechaa jirta. Ergamoonni gooftaa Yesuus maal turan isaanii? Yaa abboo waan turan si gaafachuutti hin jiru. Waan turanii miti kaasa'utti jiru. Namni amantii jijjiirachuu danda'a. Turan eega kan kiristaana ta'an jetteemi kiristaana ta'an jette tole. Barattoonni Yesuus Kiristoos kiristaana jetteemi kiristaana tole. San geessi beeksisan. Maaf Yihuudoonni namanne jettereesh isaan kiristaana erga ta'anii? Hin amananii fi hin amanneen garaagarummaa qaba. Fayyaalisa koo akkasiin jechuu jiru. Akkasiin jechuu jiru amantiin jijjiiratanii miti yookaan kiristaana ta'uu hin danda'anidha miti. Akkasiin jechuu jiru Yahudummaa qabatanii Yahudaa osoo ta'anii jiranuu Yesuusii waaqa jechuu dhiisiiti. Yesuusii waaqa hin jedhan nabiyyuun jedhanii. Yahudaan hin amanan jechuun akkasan. Muslimni fakkeenya Yesuusii waaqa jedheen amanu yoo siin jedhani namni muslimaa tokko kiristaana ta'uu hin danda'u jechuudha miti. Yoo kiristaana ta'e Yesuusii waaqa jedhe gaafsan musliman jedhamu kiristaana jedhama. Amantii Yahudaa irraa bahee yoo kiristaana ta'e kiristaana jedhama. Khalaas. Akkasiin jechuu jiru Yahudaa ta'e Yahudummaa osoo qabatee jiru Yesuusii waaqa jedhuu dhiisi nabiyyuu hin jedhuun. Nama qulqulluyyuu hin jedhuun. Akkasii gaafachuu jiru sagal. Kana tafaan banaa oolte kana ani kana siin hin gaafanne ani. Nama filtan waye. Nama narrabsiin kurmaa bismillah. Arraba dhiisiiti na wajjin haasa'i. Nama si oolitti illeedha. Maal godhasa kun? Kabaja dhaabe kabaja afaan hin daddarbin. Na wajjin haasa'i si gaafachuu jira. Suuta elis wajjin haasa'u jira. Yeroo hedduu daddarbuu jirta. Maal kabajan qabdu moo tamanni kan kee kabaja siin barsiisu moo? Maa baala gattasa? Dhiifama rakkoon ga'ushi. Maa baala gatta? Maa jedhistee arrabatti dheeratta du? Amantiin qabdu mooti? Dhiifama. Okkee tamaam naa deebisa amma gaafii si gaafadha. Museen amantiin isaa maali? Kiristaana moo Yahudaadha? Kana kanatti jechaa turte silayyuu Islaama jechuun Waaqayyo jechuu hin danda'u Yesuusin akkama amantii Yihudaa kan qabane dhugaaman fudhatan garuu hidda dhaloota warra Israa'elootaa yookaan immoo Yihudoota keessaadha kan gooftaa Yesuusitti amananii siin jechuu barbaadenan. Ani sayyoomsi mormesa saba Israa'el keessa ta'e namni kiristaana ta'uu jiraachuu danda'a. An kanaami kasiin jechuu jiru. Nama Yahudaa ta'e namni akkasitti amanuudha kasiin jechuu jiru. Amantiin isaadha maali? Amantiin Museedha. Amantiin Museedha maaliidha? Amantiin Musee kiristaana moo Yahudaadha? Maal jette? Yaa Allah ubsanaa kenna. Yaa Rabbi ubsanaa kenna. Amantiin Museedha Yahudaadha moo kiristaana? Astaghfirullah ta'ala. Yeroo sanatti kiristaana hin jedhamanii. Okay, maal jedhama? Amantiin isaa maal jedhama? Museen Waaqayyo isa kiristaanni qabatee jiru kana amana. Waaqayyo tokkuma jira isuma amana baqa. Eega Museen waaqa kiristaanaatti kan amanu taate waaqa kiristaana akka kiristaani jedhu Sillaaseetti kan amanu taate sadan waaqa tokkotti erga kan amanu taate maaf kiristaana hin jenne irra duuba karaa gabaabaa. Kiristaanni immoo erga gooftaa Yesuus dhufee kiristaanni itti mogga'e. Siniin galu. Maal akkam nu gootesaa? Akkam gootesaati? Takka Musee Yesuus hin booda kiristaanni dhufee jedhe. Takka ammoo Museen iyyuu waaqa kiristaanni amanutti amanaa jedhe. Tayyib tama hayyee ture galatoom. Maal jedha macaafni? Hayyee maal jedha? Qalbii warra hin amaniini jaamaa waan ta'eef galuu hin danda'u jedha. Namanni waan ta'eef siin galu waa'een kiristaanummaa. Jaamaa jechuun nama ijaan argin nama waaqa jedheetu hin dubbifneedha. Nama akkasiitiin jedhama. Hayyee tole. Kun akkasumatti hiikkattu. Nama gajjeree waan dubbifnee jedhama jaamaa jechuun. Warra gajjeranii hin dubbifnee waan dubbisanitti hin dalagne warra akkasiitiin jedhama. Hayyee tole amma waan ajjechaa kana inni waakkatee jira macaafallee waakkatee jira galatoomi baga waakkattee hayyee. Tole gara si deebi amma gara Yesuusis si deebi dhiisi isa kana galas bira si deebi jira. Waaqayyo fuuradha waaqessuun isa fuuradha. Waaqayyo fuuradha waaqessuun isa fuuradha.